Firoomni kee barbaaduma Chicheessutuun deemee urgaan kee fagoonuma Firoomni kee barbaaduma Chicheessutuun deemee urgaan kee fagoonuma Garaako gaaddisa koo akka kee banjira Nora. Garaako gaaddisa koo akka kee banjira Garaako gaaddisa koo akka kee banjira Garaako gaaddisa koo akka kee banjira Noru harka fuunee attam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa Oromoo Digital Multimedia jedhamu kan biyya Ameerikaa magaalaa Cambridge kutaa Massachusetts keessaa kallattiidhaan isinii darbudha. Breaking news qabna. Kanaaf oduu caccabsamoo dubbii caccabsamoo dubbii ammeemoo jettanii isa formalize goonetti dhufna. Attam jirtu nagaadhaasin baga geessanii guyyaa kabajaa yana waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2020 baga geessanii stuudiyoon ko baay'ee o'aadha yeroo ammaa kanatti egaa kanas kabajataa ma jirra garuu gidduutti immoo gaafa waan breaking news hin dhufu immoo miidiyaan egaa hin boqotu waan ta'eef as gulaalaa keenyaa fi ogeessa kaameraa beekanii wajjiniin turtii gaariin isiniin jedha har'a waan sabboonummaa irratti barannaa mootummaan bilxiginnaa sabboona guddaa Doktor tokko jirra ariite kun qaama breaking news keenyaadha. Egaan akkuma dhageessan breaking news dhaan jalqabna ammaaf egaa hayyichi keenya beekamaan sabboonaan biyya ambaasaaddarri keenya as Los Angeles iddoo jedhamu qunsulaan yookiin ambaasaaddarri kuni aangoo bilxiginnaatiin hojiirraa geggeeffamaniiru jedhama. Kanaaf immoo hayyuun kun egaa inuma beektu maqaan isaanii Dr. Abbas Seera ambaasaadder qunsulaa hayyuu xiinxalaa siyaasaa ogeessa Raabaadorii waan baay'ee kan qabanii hayyuu keenya birraan masqal sanyii isaan kanadhaa isaan kana wajjiniin turtii dheeraa godhannaa jara keenya breaking newsdha baay'ee nama gaddisiisa. Waajjirri koo yookiin dhaabbanni koo erga guyyaa breaking news kana dhaga'ee baay'ee gaddeeraa obboleessa koo sabboonaa Oromoo goota Oromoo hayyuu Oromoo nuun bakka buutee sagalee keenya gara akka ilma Oromoo tokkootti magaalaa Los Angeles keessatti biyya Ameerikaa kana keessatti nuun obboloota kee bakka buutee imaanaa guddaa kana imaanaa qunsulaa yookiin ambaasaaddarummaa kana baatte hamma ammaatti hojjechuu keetii fi maqaa waajjira kootiin maqaa dhaabbata taajabbiitiinanii ittan fufa. Kanaaf sabboonaa keenya homaa miti hojiin irraa ari'amuun waanuma jirudha. Egaa waa'ee breaking news kee ilaalchisee tarii hayyuu tokko kan inni achi garuma kutaa isteetaa Ameerikaa kana keessaa dubbisuudhaaf yaaleera yoo inni dhufee waan ta'e sana gadi fageenyaan nu ibsee fi amma toorarra jira obboleessa koo yoo karaarra jirta ta'e obbo Xibabuu Simee mee wantoota ta'e waan hayyuu keenya irratti ta'e kana akkaataa itti nafxanyaan yookiin warri bilxiginnaa hojiirraa ariite yoo toorarra jirta ta'e obbo Xibabuu Simee mee wanta kana ifanuu godhi. Obbo Xibabuu nagaamu. Obbo Xibabuu Simee waan hayyicha keenya Dr. Ambaasaadara Dr. Birhaan Masqal Sanyii irra ga'ee yoo quba qabda ta'ee nu himi waa Facebook kee irrattis keessetta waan ta'eef odeeffannicha itti siqeenyaan beetta jedhee waan amanee stuudiyoo irraa si bilbilaa jira. Oh, busy. Rakkoon qabaanis jireenya Ameerikaa kana numan beekaa hojiin bu'aa baay'eedha. Kanaaf dubbisi ergeettee waan ati ergite sanaa gama Facebook keerraan si dubbisaa tole galatoomin. Kanuma naayyamuu keetiif iyyuu obbo Xibabuu hedduu galatoomi ulfaadhu tole nan dubbisa.
breaking news. Naftanyan cunura da'oo godhattee sabboontota Oromoo imbaasii keessaa ari'uu itti fufteetti. Sabboontota namoota baay'eetti gaafa ministeerri haajaa alaa naftanyaan guutameera jennu dhugaa itti hin fakkaanne. Kunoo ammas Dr. Birhaan Masqal Abbabee sanyii qonsolaa Itoophiyaa Los Angeles jirurraa kaasanii jiru. Kun kan ta'e ammoo dhiibbaa nafxanyoonni gooteen kan nama dhibu ammoo xalaan hojiirraa isa ittiin kaasan dursee aktivistoota Amaaraatti ergamuu isaatiin አንድ ነጥብ ቱቃ ገለቶሜ ኦቦ ጥበቡ ስሜ ባየን ሲገለቴፈዳ ኩን ባየ ነመገድሲሰ ዱጓዳ ሰቦና ይተማት ቆይ ረዴቤን ይላላ ሰቦንቶታ ኦሮሞ ጀቴ አተውጋ አምሰኬቲፍ ሄዱ ገለቶሜ sabbona keenya kana ari'uu isaaniitti baay'een si akka dhaabbata kooti baay'ee gaddeera atis dhaamsa keetiif waan kana niwusii kana nuun ga'uu keetiif hedduu galatoomi obbo Xibabuu Simee ammas gadi jedhee yookiin ol jedheesi isin galatoonfadhaa nama gaddisiisa gaa hojiirra ari'amuuni qunsulaan tokko yookiin ambaasaadarri tokko kanaayyuu immoo sabboonaadha jettee kanaaf meechu warra dhaabanne egaa ofuma keenya wanna jechuu qofa utuu hin taane obbo Xibabuu Simee sabboonaatti sabboona men namoonni sabboonummaa sanaa yookiin oromummaa isa ta'uu warri beektan xiqqoo ishee irratti riisarchii kan hojjettanii piroofeesaroonni Oromoo yoo toorarra jirtu taatan. Asi kan dhaggeeffachaa jirtan keessaa piroofeesaroonni nuti qabnu sabboonummaa irratti waa'ee Xibabuu Simee Dr. Birhaan Masqaliitiin sabboonaa keenya ari'ame kana sabboonummaan maal akka ta'e hayyoonni Oromoo riisarcheroonni yuunivarsiitii irra kan hojjettan sabboonummaa irratti kan afaan Ingiliziitiinis afaan Oromootiinis kan katabdan yoo jiraattan utuu ani quxisuun keessan hiika sabboonummaa ittiin kenni yoo toorarra jirtu ta'ee isin hiika sabboonummaa nuu kenna isa booda kan sabboonaa keenyatti deebinee waa'ee ari'amuu isaatii waa tokko wannoo jenna waa'ee isaanii har'a sabboonaatu ari'amee jedha obbo Xibabuu Simee. Injirtanii hayyoonni Oromoo injirtanii baal maqaasin na'u na salphifteettu maqaasin na'u warra teessanii dalaaltan kana keessa maqaasin dha'umoo harka ol baaftanii waa'ee sabboonummaa naa ibsitu piroofeesaroonni Oromoo biyya kanaa. Okay. Professor Asaffaa Reesin hiikatti nuu kenna. Isinu Professor fayyaa dhiyaattan. Professor har'aa baay'ee nama gaddisiisaa hayyuu keenyaa sabboonaa Oromoo kana ambaasaaddara kana qunsulaa kana Los Angeles irraa hojiirraa ari'anii nafxanyoonni jedha obbo Xibabuu Simee itti duultee hojiirraa ariite waan ta'eefi mee waa'ee sabboonummaa irratti ibsuma xinnoo ishee yoo nu kennitan jedheen sin barbaade Professor ulfaadhaa egaa nan beeka waan baay'ee barreessitaniittu artikilii dhibboota hedduu barreessitaniittu kitaaba gurguddaa barreessitaniittu umurii keessa riisarchiidhumatti fixxanii egaa kaayyoo tokkotti gaaf immoo kanumaaf sin barbaadna waan ta'eef mee sabboonummaa irratti waan tokko waan beektan xinnoo ishee utuu nutti himtanii Professor ulfaadhaa fayyaa ta'a. Nagamu Professor. Tole. Ifam silkiirra turtanii tole. Itti fufaa rakkoon qabu. Sabboonummaan dammaqina poolitikaa fi dammaqina aadaa qabaatanii aangoo poolitikaa akka namni ofii qabaatuuf irratti hojjechuu irratti kaka'uu jechuudha. Kun immoo dhugaadha sabboonummaan hiika baay'ee qabaa. Gabaabumatti naa ibsine uummata sabboonummaa qabu uummata poolitikaan dammaqee ummata aadaa isaanis dammaqee waa'ee jireenya isaatii waa'ee karaa poolitikaa fedhii isaa ofiisaan murteeffachuudhaaf
kan yeroo hundaa wal'aansoo qabu kan carraaqu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee sabboonummaan iddoo lamatti hiramaa. Tokko sabboonummaa warra kan nama cunqursanii, lammaffaan immoo sabboonummaa warra cunqursaa jalaa bahu carraaquuti. Fakkeenya Isa Profeesarisin isin dubbiitti jalqabdanii ennaan akkuma kitaaba keessanii amma sa'aatii meeqaatti dubbachuu waan dandeessaniif dhiifama Profeesar istiidiyoo xiqqoo yeroo ogeessi teknikaas ogeessi kaameraas daqiiqa muraasanaa kenne waan ta'eef erga waa'ee sabboonummaa irraa hiikanaa laattanii amma kanatti isin dhamaas ulfaadha deebi'aa taa'aa Profeesar ta'a tole Noora. Egaan sabboonummaan nuun jedhani Profeesar Asaffaan Toorarra galanii dammaqinsa poolitikaa qabaachuudha aadaa ofii afaan ofii waan akkas dammaqin argitanii aangoo siyaasaa qabachuudha poolitikaa sun harka Oromoo galuudha gaafa sanadha sabboonne jedhani Profeesar Asaffaan obbo Xibabuu Sime amma gaa wal gaafanne gaa obbo Xibabuu ila kana qabeessi isin gadhiisuun morma qabeessiudhaan amma sabboonummaa ati namicha kanatti laxxafte kun eessaaf deeti hiika isaa dubbifte? Gurbaa burtuqaan ana siidan jira. Burtuqaa. Kottee moteessimu. Maa inni sabboonummaan ati fuutee Birhaane Masqal Gabra Masqaliif kennite kun? Eessatti sabboonte eessatti fuutee sabboonummaa kana kenniteef nama nati. Birhaane Masqal gaddaa Oromoon akkasii Tirikir akkasii Shaniin akkasii Abaawoon akkasii jedhee nama muudame miti. Nafxanyoomee muudameen bar maal taate obboleessa koo Xibabuu Sime maal taate? Dhugaa maal yeroo baay'eeti nama raashinaal illee turte maalti bo hallo gaati maal wal beenna turre miti maamila taajjabbiin turre qoy eessumaa fiddee kitaaba maalirraa dubbisteetu Birhaane Masqalii fi sabboonummaa kennite obbo Xibabuu attamitti sabboonaa jetta maal godhee sabboone meenatti mimeeti sabboonummaan kiraateriyaa qaba sabboonummaa iddoo lamatti qoodama jedhe Profeesarichi isa keessa hin naqan dubbisi kitaaba isaa bitadhuuti onlaayinii jiraati Amaazonirra kitaabicha dubbisi hai nama maal attamitti sabboonummaa eessaa fiddee sabboonummaa addatti kennitee fi Birhaane Masqaliif nama garaacha sabboontotaa luqqiseetti taphatee takka raabaddoon irra baxabbaxee takka ETV irra takka faanaarra biyya galee takka ililliyoota liiciisee takka maal godhee sabboonummaan kun hin fayyadu jedhee nafxanyoomee bilxigoomee abbashoomee amaaromee didoo mee itti fufu nama akkasiitiin fuuteetu sabboonaa Oromoo ariite bilxiginnaan nafxanyoonni jetta eessatti sabboonaa isa kamtu bakka buufatee imbaasii ala kanaa qaba Oromoo isa kamtu abbaa biyyaa ta'ee imbaasii ala kanaa qabaa iyyuu imbaasii sabboontotaa keessaa ari'ame dhaaleti haalasin maal dhugaayee hani biyya Ameerikaa jirtanitti hin dubbistuu kitaaba Hali buna mallakkee lama sattiin Starbucks irraa dhiistee kitaaba Profeesar Asaffaa kana sabboonummaa naashinaalizimii qabattu kitaaba meeqa barreessa namichi hin dubbistu kan Profeesaroota keenya kana gaafa sana utuu sana dubbistee ta'e namicha kanaan ati sabboonaan jirtu. Maali Xibabu? Dhugaa? Maal taate Xibabu? Maal taate Xibabu? Akkas jettee barreessitaa? Akkas jettee barreessita jala sii sararee lala sabboonummaa iddoo ati ila sarare diimaadhaan jala sii sararee akka astamaarii tokkootti rakkina kee waa hin argee astamaarii miti dabarsiisaadha dhiifama anumtuu sabboonummaa sana gadhiisee nafxanyoomee afaan kootu daddarba waan xiqqoo afaan jara
qimami sabboonaa ittee meeti babu gudii bira namas kaniin sabboonaa ittaati babu ogaa waaqni taajjabbii siifadhi sittin lakkaa'in wallaalummaadha sittin lakkaa'in wallaalummaan waan isheen nama hin goone hin qabdu anaanu wallaalummaan waggaa meeqanatti taphatte wallaalummaan waa wallaaluun rakkoo tokko hin qabu garuu baay'ee na gaddisiiste har'aati dhugaa Starbucksira buna mallakkee ja'a sitti murteesseera. Achi kaffali kaardiidhaan kaffali as Starbucks aderesisiin kenna. Adamni kee kanan. Kanayyuu ana taasuun gadi sii hir'ise. Maaliif yoo jette hiika sabboonummaa fuutee qileetti nu jalaa natti dhiyate. Hidhamuu qabda turteyyuu mana hidhaa galuu qabda turte garuu adaba sana sii xiqqeessee buna mallakkee ja'a Starbucks asii naa bitta anaaf waajjira kootii. Kana adamni kee kana fudhadhu gadi taa'e. Igibaanyiin qabu abbaalan gaas fidii kan ammoo hin shaaru hamman hojiitti guutti. Wabiidhaanis sin baasu kana. Maaliif nu salphiste nama keessatti nu salphifte ati nu qaanessite addabaabayii irratti addabaabayii Facebook irratti nu qaanessite ati. Sabboonaa itti kaa. Attamitti sabboontonni bar hidhaa jiru mana hidhaa jiru. Indeen kun edaa afaan Amaaraati. Ihiidha natti fakkaata afaan Oromoo. Ayite babu. Sabboontonni akkamittiin ambaasaaddara ta'u? Sabboontonni akkamittiin qunsulaa ta'u obbo Xibabu? Akkamittiin ta'u? Selama tu sabboontota tu ambaasaaddara ta'e beekan gulummaa nama hojjetaasi karaa baataatti qo'ee ambaasaaddara Ameerikaan ta'u sabboonaan beekan kun afaan Oromoo sabboonummaan irraa ila akka shittoo warra Arabaa kana urgaa'u sila ana kana achi kan ta'u. Maali hiika sabboonummaan beektu ati obbo Xibabu? Sabboonaa itti hamma har'a nu xinneessite ati nu cabsite. Biyya kabajamne keessatti biyya kabajamne miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa kabajamne keessatti har'a namaa gaditti nu cabsite obbo Xibabu sime. Naqaanessite. Adamni anammasi adabe hin xiqqaata. Sabboonaa itti bara. Sabboonaa itti naman. Xibabu. Ilma bosimee. Nama keessaan si galcha. Bunichas dafii biti. Wal arganna sattaanutti. Akka kanatti itti fufteennaan wal arganna har'a sabboonummaa qiletti nu jalaa dabalteeti. Sabboontonni obboleessa koo rirmi fixeera boolla keessa jiru. Sabboontonni mana hidhaa jiru obboleessa koo. Sabboontonni bosona jiru. Sabboontonni immoo hojiima ambaasaadarri haafuuti ambaasaadarri bari boolotikaadhaan kan argamudha. Nama hammi wannoo jettee riikoordii naqattee sabboonummaa abaarteetu ambaasaaddara bilxiginnaa taata. Attama abbaa kee ulaagaa ittiin ambaasaaddara ta'a wallaal taabee hin bilbiltuu silkii koosii kenneera lakkoofsa koo. Attamittiin namni oromummaa isaatti amanu aadaa isaatti afaan isaatti aboonu attamittiin ambaasaaddara Itoophiyaa ta'a. Moo Oromiyaatu bilisoomi jettee atis akka warra kaanii bilisoomni naan jechaa jirta atis akkuma warra wannoo attam gurbattiin gaane dhugaara sitti lakkaa'u baay'een sitti gaddee baay'ee sitti hin gaddine ani gara laafessa waan ta'eef siinni isaa buna koo argadheennaan siinni isa garuu namooti yoo akka koo sitti gaddan
waan namicha kana waan inni gochaa ture waan inni kaataan itti hojii aakti gochaa ture waggaama tokko duuba deebitee ilaaluun hin danda'ama waan ta'eef waan atamma akkas goote kuni xibabuutillee gandummaa qabduni gandummaa moo waan akkasii walitti ijaartu sila goobanaatu wannoodha jechuu jalqabdaniittu xibabuttiin deebiin tolee ittiin deebiin kabajamoo qunsulaa duraanii ambaasaadara duraanii Dr. Birhaan Masqal Sanyii hojii isaaniitti deebi'u hojii duras hojii qabu hojii isaaniitti deebisnaa bilbilee fi anis nan jajjabeessaa lammata garuu ati wannoo jedhisiin jechuudha maafan jedhee ulfaadhu xibabuuko jechuun elaan maalti fakkaate xibabuuki dhugaa dubbachuudhaaf taanaani waa tokkon sitti himaa natti hin gaddiin garuu Oromooni hunda dura hiikoo sabboonummaa irratti walii galuu qabna. Hiikoo sabboonummaa irratti walii galuu qabna. Ilaalaan bara goobanaa daacii goota jedhamaa jiru keessatti maqaa sabboonummaan bilxiginnaa mormuu qofaan yoo qilee nu buuse malee bu'aa nuuf hin qabaatu. Qaat godheen sitti himaa. Maal na goota? Kampaanii koo keessa hin jira. Dhaabbata taajabbii waajjira taajabbii keessa hin jira. Maal na goota? Maaliif seetan? Maaliif seete xibabuu simeekoo leenca ilma Taaddasaa Birruu maaliif seete? Hiikoo nuti sabboonummaaf laannu waan wal hin fakkaanneef akkanaan xibabuu kiyya. Bilxiginnaan sichi waggaa 50 oluu nu mootuu dandeesse. Akka ati hiika jalqabde kanatti taanaan akka itti deemamna. Bilxiginnaa warri morman hundi sabboontota yoo jenne moo gaafa isaan gadi ba'anii nama akka Birhaan Masqaliin sabboonaa Oromooti jedhan quba ciniinuun keenya hin hafu jechaadha. Quba ciniinuun keenya hin hafu jechaadha. Kanaaf natti hin deebi'iin waan akkasii balleessaa akkasii anis siin dhiisaa ittiin deebi'iin xibabuukoo isaanis sabboonaa miti. Ifama godhiifiiti isaanis hin fudhatanii sabboonummaati kenniteef kana as Facebook irratti addaa namicha kanaatti badhaaste kana maxxansite kana isaanumtuutu ati gaafatte hin fudhatan hin barbaadan. Haaliif sabboonaa jechuu jedhamuu hin barbaadan waan ta'eefi egaan kanuma sitti muudhaafanii akkasii bakkee keessa taajabbii wajjiniin waa buna wallakkee lama fudhannee dhufneetu sitti wannoo jennee egaan of kolchaa egaan daawwattoota keenyaa kuni walumaa galatti breaking news qabatee kan dhufe waa'ee hojiirraa ari'amuu kabajamoo ambaasaadara qunsulaa duraanii biyya Los Angelesitti Dr. Birhaan Masqal Sanyii bilxiginnaan hojiirraa geggeessuutiin wal qabatee dhaabbanni keenya dhaabbanni taajabbii ODM gaddaa itti dhagaame onneerraa itti dhagaamaa itti caalaatti iyyuu itti dhagaamaa haaluma sanaan wal qabatee xibabuu simeesturtiin wajjin gootanii fi hiika sabboonummaa nuu kennitaniifis galatoffachaa Profesoroonni keenyas warree toora galtanii waa'ee sabboonummaa nutti himtanis gamanummaan galatoomaa isiniin jecha qophiin keenya kabajaan waa'ee ayyaana guyyaa gootota Oromoos itti fufaa. Qophii kana booda qophiin ODM akkuma itti fufetti jira. Anii fi ogeessi kaameraa fi gulaalaan keenya garuu nagaatti yeroo gaarii qabaadhaa jennee kanumaan deemneera qophiin ODM kan biroon itti fufu.